Waaqayyo yeroo hundumaa waa'ee gaarummaa kee isa baay'ee nan faarfadha. Amanamummaa kee dhaloota hundumaatti afaan kootiin nan labsa. Ameen. Gaarummaa Waaqayyo yaadaa, gargaarsa Waaqayyo ofirratti yaadaa, haala keessa jiru keessaa baanee isa nutti ulfaate gara fannoo Yesuus Kiristoos jala keenyee Waaqayyo isa waaqeffamuun ta'uu qofti, Waaqayyo isa faarfatamuun ta'uuf qofti. Amma Waaqayyo ayyaana nuu baay'isetti Waaqayyo walii wajjin waaqeffata. Haleluuyaa. Isa guddaa ta'e Kiristoosiin, isa jabaa ta'e, baraaf dhummi isaa daangaa kan hin qabne, bara dhufee darbu qofaasaa isa jiraatu, isa gaaffii namaaf deebii ta'u, isa eebboo namaaf furmaata laatu, isa wanta humna namaa gararraa ta'e waan hundumaaf deebii qabu Yesuus Kiristoosii wajjin wal argaa irra. Haleluuyaa. Gaaffii keessaniif deebii qaba inni, dhibee keenyaaf furmaata qaba inni nutti ulfaate isaaf salphaadha. Haleluuyaa. Teessoo isaa gubbaarra isa jiru Waaqayyoon ni waaqeffanna. Hafuura Waaqayyoo keessa galaa Waaqayyoon barbaadadha. Ni waaqeffamaa Yesuus. Kabajamuun isa qofaaf ta'a. Ol qabamuun isa qofaaf ta'a. Haleluuyaa. Ulfinni kan maluuf Yesuusi. Guddinni isaafi, jabinni isaafi. Haleluuyaa. Isa kaleessa eengadda keessa dabarree dhufne, lafanni kaleessa eengadda nu fide sana yaadaa. Yeroo qofaa turreetti hin turreef inni baay'ee. Haala keenya kaleessa eengaddaa keessatti hin turre yoonni baay'ee. Yesuus Kiristoos qofatu nu bira ture. Kanaaf isaaf immoo waaqeffamuutu ta'a. Ameen. Nu waaqeffanna Waaqayyoon. Haleluuyaa.
Tiraka,